akkanatti muummichi ministeeraa waggaa torban kana bulchanii sadarkaa kana gaayyoo ati jedhu baay'ee dogoggorte. Nama kennaa rabbiin nama kanaa kenne nama tokko kennini. Jiru namni akkana. Jeena sirtiin faranjiin nama addaa qabu dandeettii addaa qabu kennaa uummata kutaa seenanii baratanis. Muuxannoo deemtee ona gooteef no. Uumamaan dandeettii namoonni qaban jiran namoonni xiinxallanii dafanii waa adda baafatan namoonni baay'ammalee waan galan namoota waan hin beeknetti hin seenne namoota waan hin beekne dafanii baratan dafanii qoratan namoota jibbaa kee hin qabne si baratan. Yesuun deebi shiran dalagu. Namoonni jeena suurri ta'an kunneen si jibbanii shira sirratti hin dalaganii ofirratti abdii waan hundaa dalagan warri shira dalagu barsi balleessuu deemu yeroo baay'ee attaaksii godhu namoota dandeettiin qabu. Namoonni si balleessuu olola sirratti oofuu dhagaa sirratti guuruu garee jaaranii deeman kunneen naaftu dandeettiin qaban. Dandeettiin qaban. Dandeettiin qaban harkaa bada. Maaliif eeguu biyyan isaa akka balleessaa osoo waan deemaniif osuma rifatan yeroo ati ol baatee argan ni rifatanii rifaatuu keessa waa balleessaa deemu. Nagarree namni yoo rifatee meeshaa irra caccabsee beekta lafadhaa yookaan waa caccabsee sagartee uumamatti bada. Namni keenya kalaalu waan namni harkaa qabu yookaan namni isa waliin jiru falaala jechuudha. Kanaan yoo nuti dubbata kun maal haasaa jedhanii bira dabalatee galee. Yoo amma namni hayyuun tokko miskiinni hiyyeessa inni waan akka hin qabu waan isaa jechittuudha. Inni waan dhugaa takka dubbate namni irraa fudhatu. Yoo abbaan qabeenyaa tokko ol ka'ee uummata akka bareedni fakkeenya ol ka'ee fakkeenyaaf isinii ka'a. Midhaan yoo amma facaafanne yoo miroobee ji'a 5 duubatti nuu ga'ee kuntaala hedduu arganna kuntaala tokko facaafne kuntaala 20 arganna namni hiyyeessi tokko kan waan qabne waa'ee qonnaa irraa beeku inni dubbate. Yoo adda jiraate namni irraa fudhachuu ni mala. Yoo ammoo eega isaa akkasii abbaan qabeenyaa tokko yookaan doktor profeesarri tokko lafaa ka'ee bari midhaan osoo facaafne mana keenne kuntaala tokko mana keennetumaan yoo afaan isaa hiinee wayii marree nu kenne kuntaala 200 arganna yoo inni jedheen dhugaa kenni jedhe kana dhugaa jedhe. Maaliif namtichi baratee doktora yookaan profeesara waati barjaniin kun illee abbaa qabeenyaa. Maqaan mana ilaalan namni kun dhugaa dubbatee darabuu. Bakka dabaasuu bakka geettee keessatti amma yeroo abbaan qabeenyaa dhufee fi namni baratee lafaa kaadhamu. Ibare yoo suuf makan tolfattee addes atummaan miskiinni dhiqadhu tolfadhu uffata kee pirootokoolii kee godhii kootu gaadha. Kadhuutu magartee yookaan kireeffadhu suuf ajaa'ibaa kana girgimitti godhu cidha wayii yookaan bakka namni urgeetti gootu jalaa goraa dhiba namni dhufee jalaa goraa jalsee jalaa goraa ol ka'a. Mee ati akkamaan dandeettii qabdu ka sadarkaa qabeenya kabaat bakka namni sin beeku waan bututti yoo fudhatu buuti abboonam jalaa gorii sin jedhana abboonam jalaa gorii jedha abboonam maal sin akkasiin jedhu mas laadii bala maaliif rakkoon nam keenya qabu keessaa yoo fi kan qabdu maaliif uffata si laalan haasaa kan dhaabba. Ini pasti tidak ada. Mana mereka dapat idea dalam luar biasa. Mana mereka dilihat kaca nak bahas sendiri. Yuna idea te fudati jimake ini berada je. Sistem feeding bes kuat. Wajar. Kami Ethiopia kisah namanya guddaa yoo qabaate abbaa qabeenyaati. Namni allee gabaabaa ta'eef miti. Haga
namni gabaabaadhaa ismaart addunyaa irratti warra dhabii kana kanatti ashkara qabu. Waliin ta'u guutuun namoota gabaabaa keessaa namoota hunduma jiran gabaabaa irraa gadi. Puutiin ilaaline. Biyya Chaayinaa laal, biyya Kooriyaa laal hundumaa. Mootummoonni jira warroonni ismaartii ta'anii addunyaa sossoosan mootummoonni addunyaa kana saayintistoonni ijoollee gaggabaabaa. Akkuma na jedhanii dur gartee biyya bulchite kan Oromoo nama dinti akka malee hanguu fi kana dandeettiin irraa eegu akka malee hamtuudha namaa qabu. Oromoo waliin qabdee ijaaraa jettee akkamitti ijaaraa akkoo jedhanii gaafannaan samii hanqisaa lafa hanqisaa mana naa ijaaraa jettee garuu maal jettee beektan gaafa yaa'ii mana naa ijaaraa kana nama gabaabaa kanatti hin finne tokkollee amma galanii malee kan hayyoon uummanni lafa gadi ijaaruu dandeetta. Dhagaa perasaan nukai je. Betul tekam. Balik punua. Anju ada kisah leju. Garuu motor qabu. Namoonni gabaabaa rabbii waan gabaabsuu waa keessa kaana fakkaate dee'a. Akka malee namoota hamu. Fakkeenyaaf mootiin bara yoo meeshaa yoo inni bituu addunyaa kana uffirra kaasee balleessu qaba namtichi. Ati qabee guddaa barbaadde namtichi. Wanni gabaabaa isin gartan sun kubbaayaan xiqqoo sun addunyaa tana Awurooppaa guutuu namni akkanatti sharkaayoo ni gatu ofii sagalte. Bara Puutiin addunyaa biyya 42 lolaa jira. Meeshaa addunyaa qabdu irra fayyadamanii dadhaba maaliif qophaa'ee jira namni balaa. Soo maaliif karaa kana isin hubina folchaa dheewwannaa kiyya irraa hin baane abbichuudhaaf deemuu jira. Namni kun kennaa rabbi kenneef qaba. Tokkoffaa yeroo isin maal isin jedha ayyuu abbuu keessan hin dagatina maal isin jedha namni du'aayii haadha abbaa qaba. Ummaan isaanii rabbi jannata isaanii akka namni sun maal jettee ati nugusa taataa jettee jecha afaanii miti rabbi isaanii du'aayii godhanii haadha mire yaa rabbi haati tantee yoo garaa dhugaa sanii rabbi amantee kan maal ta'u uummanni koo qabaatu rabbitti amantee ummaan ta'e abbaa caalaalee abbaallee akkasuma ummaan tantee yaa rabbi maaliif rabbiin baallama see nama bara sarasa waan jedhan nama sadii du'aayin isaanii gartee maqbuuri girdoolleen jidduun jirtu kallattii rabbi biratti fiya nama zullumame du'aayin haadhaaf abbaatii fi du'aayin nama deemutti sadiin guyyoonni kana moonnaa teessii galee ati namni zulluma. Du'aayin namni argatu jira. Du'aayin ati karatti rabbii kan kee akka rabbi sirraa qiiba rabbii satti haadha rabbi yeroo gaallee qabu. Yeroo rakkatti olu taatee rabbi kan ta'uu jettee akkuma siin qabu. Simaa intarneetii telefoonii keenya ittiin qabu. Du'aayin rabbi irraa argachuudhaaf waan
يا رب اسجد ربي كيف قلت ما هو قبل القرآن وربي درك جلسان درس ربي كي هذا الكبتير وتفا صلاة شنان دوبت ربي جل ما كبتوزي نما ربي كي جاي كبتو نمني أكسي يوجي بكامتي لم تتوسع يا رب جل ربي جروسان سيرا واحد نبي كقبل شكل ما نبغى بشكل هكذا نتن إيمانك يتيتين ربي كي قبلات وتياتي هكذا اللي تسأل إيه هدية ربي جل كبتي يا ربي لا تباي المسكين أو ولا لا هجمونا يا ربي هي عندك حركات سمعني نبقى يا ربي نقول يوم جد ليه قبل بدي أنا تبرة نحتاج ربي كي كسيكن الحمد لله رب العالمين ربي قد يسير كمني هم يتكلم ديك ما كانت توسي كنا بما إلنا ما كانت تونس يا أحد كوشات اللي وقت جودي بابا سيجرا ليه بقول إنك تاس جودي سيجرا أتولو تاني مرة ما نسمع ربي كسي دوبا ما أم تودو كافة ستاتا ما تاتا يعني بنا ما كان ربي كان يوكا راجعني يا رب يعني رب الرب وهكذا ربي جل تاسنا كرامي